Nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti sinaa ga'u kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 qophii keenya walaa barruuti. Qophiin keenya walaa barruu har'aa misirroo tokko qabatee asitti argameeti jira. Misirroon kun gaafa guyyaa 30 ji'a 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa gaa'ela isaanii yookiin sirna qubeelaa isaanii magaalaa Naqqamteetti gaggeeffatanii turanii tibba kana ajandaa miidiyaa hawaasaa ta'uutiin namoonni baay'een dinqisiifannaa fi kabajaa fi jaalala namummaa agarsiisaniiti jiranii har'ammoo nuti kiiloomeetira 350 ol imalanii as magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa istiidiyoo keenya Oromiyaa 11 irratti dhufaniiti jiranii baga nagaan dhuftan anaa dhufu. Egaa misirroonni tibba kana gaa'ela isaanii gaggeeffatan gaaddisaa Biraanuu fi akkasumas immoo Boontuu Abaateetti irra deebiitiin baga nagaan dhuftan siniin jenna. Misirroonni kun baay'ee ajaa'ibaa isaa wajjiniin turtii taasisna. Gaaddisaan qaama miidhamaadha. Boontuun immoo shamarree gaama qarreen jedhamtu gara keenyatti makamteeti jirta baga nagaan dhuftan siniin jenna Boontuu. Tibba kana gaggeeffatanii asittis nutis baga gammaddanii cidha keessan baga geessan siniin jechuuf keekiis qopheeffannee waa hundaa qopheeffannee sineenneeti jirra. Gara boodaatitti egaa kan waliin haasofnuu fi kan si wajjiniin turru ta'a. Boontuu akkam? Mee gaaddisaa wajjin akkamitti wal bartanii akkamitti immoo gaa'ela kanatti seenuu murteeffatte? Gaaddisaa wajjin kan nuti wal barre waggaa tokkodha. Yeroo jalqabaa na jaallatee na gaafatachuu osoo hin taane nama biraa jaallateetu nama biraa naa gaafadhu naan jedhee malee yaada jaalalaa natti kaasee miti. Ishi jedhee gaafanii nama biraa barbaaduu fi nama sana arguu hin dandeenye na gaafate ammas bilbilee na ani arguu hin dandeenye jedheen. Na guyyaa biraa ammas na gaafatee naan hin argine nan dhabee naan anoo na soraadhe malee sumaa nan jaalladhee naan jedheen. Ayyee. Si anamti radii beellee kabraasii barbaada malee jireen ati suma malee isla yuusu saalfadheeni ani suma nan barbaadeen an jedhe isaa booda dideemayyuu amma sirra deddeebina gaafatanna bakka ati hin beekin itti gala jechuudha. Jaalatteetis? Jaaladde bakka. Baay'ee namatti tola. Garuu namni jalqaba naa barbaade siin jedhe sun nama maqaatiin magaalaa sana keessa jiru moo bakka? Akkasumatti nama naa barbaade bakka. Nama fuudhu siin jedhe. Naa barbaadina jedhe. Galbachuuf barbaadeeraaf garuu arguu hin dandeenye. Timennaan immoo anoo sila yuusu saalfadhe malee suma hin jaalladhe. Isaa booda ishee gara deemsaatti dhufne sana booda gara gaa'elaatti dhufne jechuudha. Baay'ee namatti tola. Gaa'ela milkii isiniif haa ta'u. Inni akkuma argitu qaama miidhamaadha. Maali isaas simoo'e namni tokko jaalachuu fi tarii amala isaa ta'uu danda'a yookiin qabeenya isaa yookiin miidhagina isaa yookiin immoo bilchina sammuu isaa akkasumattis ilaaltee immoo jaalachuu dandeessa. Maaltu akka isa jaallattu taasise? Amala isaa gaaddisaanii qaama miidhamaa yoo ta'e iyyuu baay'ee nama sammuu qabudha. Amala garaagaraa waan garaagaraan qabu akkasumatti amala isaa yaadumsaa isaa sammuu isaa jaallatte. Sammuu isaa jaallatte? Baay'ee ajaa'iba. Charchii immoo deemaa gaaddisaan? Charchii deema. Gaaddisaa baga gammadde? Baga waliin gammadne? Akkamitti walii galtu inni sila haasa'uu baay'ee hin danda'u? Yeroo jalqabaaf hin dhaga'uun ture. Mucaa addunyaa kootii tokko jira. Isheen sabeetti. Ishee ani yeroo inni haasa'u iyyuu isheetu maal jedha inni maal jechaa jira jedheen gaafadha. Akkas jechaa jira bakka. Tumana akkasitti ishee natti himtu nan baree waan inni jedhu. Hundi isaa nan dhaga'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya keessumoonni keenya irraa keessumoota ajaa'ibaati nutis akka ajaa'ibaatti isaan simachuufas istiidiyoo keenyatti qophii hunda taasisneeti jirra. Waahillan Oromiyaa 11 asitti istiidiyootti argamanii jiranii akkasumas immoo magaalaa Naqqamtee irraa imalanii asitti kan argaman nuti akka gara miidiyaatti finnuuf kan nu ta'e karaa nu ta'e dhaabbata atis nama chaaritii yookiin dhaabbata gargaarsaa
atis namaarraa dargaggeeyyan lamaan asitti argamaniiti jiranii. Isaan keessaa Tashaala Taammiruu fi akkasumas immoo Lalisaa Abarraati hojii gaggeessaa fi itti aanaa hojii gaggeessaati. Dargaggeeyyan kun magaalaa Naqqamtee keessattis hojii tola ooltummaa fi dhaabbata kana hundeessuutiin namoota harka qalleeyyii ta'an namoota rakkoo keessa jiran warreen gargaaraa jiranidha. Gaaddisaas haaluma addaatiin argatanii kana malees immoo obboleessi kee asitti argameeti jira. Obboleessi kees waa'ee seenaa kee caalaatti waan ati jettu tarii nutti himuu danda'a. Isas garanaaf feerannaa Lammeessaa Biraanuu garanaaf feerachuutiin isa wajjininis turtii taasisna. Hundaafuu egaa qophii keenya walaa barruu har'aa haala kanaan misirroota kana wajjiniin turtii taasisna. Hayyee egaa keessummoonni keenya har'aa istiidiyootti argaman sagantaawwan garaagaraatiin simannaa akka tiimii Oromiyaatti immoo waayillan keenya istiidiyootti argamanii fi akkasumas immoo kanneen isaan wajjiniin dhufan wajjiniin taane asitti sirna gaa'ela isaanii ni ho'isnaa fi irra deebiitiin baga gammaddan siniin jenna. Boontuu ammallee irra deebiitiin baga gammaddan jedha. Gaaddisaatis baga gammaddee gaa'elli keessan kan milkii kan itti wal hortan kan itti wal jaalattanii waliin turtan akka isiniitu asumaan hawwina waliin faarfachaas sagantaa keenyatti aan qopheeffannetti darbina. La la me kana 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 la li ilali mi sirro lali ilali sa qoli lali ilala me kana la la Galatoomii egaa kennaa abaaboo isinii qopheessineedha. Walitti isinii kenninaa boontuu walitti sixxanii sillachuu fudhattu baga gammaddanii walumatti kennataniiti. Gaa'ela milkii isiniif haa ta'u. Kanaaf itti aansinee jechaadha. Sirna keekii muruuti kan isinii qopheessine baga gammaddan isiniin jechuufi keekii kana waliin murraa warreen Naqqamteetii waliin dhufan. Warroonni Naqqamteedhaa dhufan garee akkasuma ijoolleen dargaggoonni Naqqamteedhaa isaan akka dhufan isaan gargaaran dhaabbata Atis namaati. Chaaritiidhaan isaanis sirna kanarratti as ba'anii. Obboleessis garanaa akka dhufu kabajaan simannaa nu simadhaa isaanis garanaa dhufan. Kanaaf sirna isaanis gaggeessina shaamaa qabsiisna isaaniin dhufu. La la me kana 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 la la ilali me kana la li ilali mi sirro lali ilali sa qoli lali ilala me kana la la Nililchitan finne dufne nililchitan galatuumaan dhiyeessitan. Finne dufne nililchitan finne dufne nililchitan galatuumaan dhiyeessitan. Isheen bareeddu innis bareeda lamaan isaanii obbo gooneerraa. Isheen bareeddu innis bareeda lamaan isaanii tokko gooneerraa. Ilaala misirroo laala maamunni fi saaqoon ilaala. Ilaala misirroo laala maamunni fi saaqoon ilaala. Amamonni asumaan immoo atis namaanis horrii Naqqamteetti dhufan jiranii isaanis daqiiqaa muraasa isaa wajjiniin turtii taasisna. Obboleessaa kun immoo asuma nuu tura. Kanaaf keekii kana immoo
har'a markabuutu nu keessummeessa. Qophii keenya walaa barruuti kan daawwachaa jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa 11 karaa televezyiinii, karaa YouTube fi karaa Facebookiitiin warreen nu daawwachaa jirtan qophii kana immoo sponsora gochuutiin kan nu wajjin jiru hospitaala waliigalaa fi kolleejii meedikaalaa Nageellee Arsiitii guddaa galateeffannaani sponsora keenya qophii wal haa barruu ta'ee joota muraasaaf nu wajjin tura guddaa galateeffannaani. Akkam jirtu hospitaalli waliigalaa fi kolleejiin meedikaalaa Nageellee Arsii dhaabbanni keenya Dr. Guddataa Hinikkaa dabalatee ogeessota muuxannoo gurguddaa qabaniin muddee bultii 10 irraa jalqabee tajaajila yaalaa gurguddaa kennuuf galmee geggeessaa jira. Haaluma kanaan namoonni cirrachaan dhooftuu dabalatee xannachoota adda addaa garaa keessa jiran meeshaa ammayyaa laaparoskooppiidhaan baasisuu barbaadan namoonni rakkoo quufa mormaa fi kaansarii quufa mormaa akkasumas xannachoota mormaa baqaqsanii yaaluu garaa keessaa qoma keessaa akkasumas baqaqsanii yaaluu lafee gosa kamuu argachuu kan barbaadan hospitaalli waliigalaa fi kolleejiin meedikaalaa Nageellee Arsii galmee geggeessaa waan jiruuf dhuftanii galmaa'uudhaan dabaree qabattanii tajaajila kanarraa fayyadamaa akka taatan isin beeksisna. Dabalataanis namoonni tajaajila yaala lafee luqqeettuu barbaadan tajaajilli yaala lafee luqqeettuu kun marsaa kanallee kan kennamu waan ta'eef fageenya kamirrayyuu kan jirtan dhuftanii galmooftanii tajaajila akka argattan tajaajila yaala dhibee keessoo fi daa'immanii akkasumas kan haawwataallee dhuftanii akka tajaajilamtanii fi ogeessota idil addunyaa kanarraa fayyadamaa akka taatan waamicha dhiyeessina. Odeeffannoo dabalataatiif akka bilbiltanii gaafattan isiniin jenna fayyaa ta'a. Kana malees gaabii isiniif finneeti jirra. Kennaadha walitti uffisnaan jecha adda hin qabne. Garannaan qabii. Kun egaa Oromiyaa 11 kan isinitti uffisee nagaa uffadhaa. Waliin buraa jennaani. Uffisuu dandeessa. Satti sirreessitee uffisuu dandeessa. Kanumaa teenya haasofna galatooma. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa 11 karaa televezyiinii, karaa YouTube fi karaa Facebookiitiin warreen daawwachaa jirtan egaa misirroota lamaan as istiidiyoo keenyatti argaman fageenya kiiloomeetira 350 ol imalanii asitti argaman isaa wajjiniin turtii taasisaa jirra. Isaanis immoo gaa'ela isaanii haala addaatiin immoo as istiidiyootti kabajaneef jirra. Kennaawwan garaagaraas gumaachineef jirra. Kan biraas kanaaf gara boodaatitti kennaan addaa tokko jira. Hundaafuu egaa hanga xumuraatti nu wajjiniin turaa isiniin jenna. Gaa'ela kanarraa walitti dhufeenya kanarraa waan guddaa barattan jenneeti amanna. Keessattuu shamarran baranaatiif waan guddaadha jedhee yaada. Obboleessi isaa asitti argames Lammeessaa Biraanuu obboleessa Gaaddisaati. Gaaddisaan hangafa keeti. Ani immoo lammaffaasaadha. Ati lammaffaasaadha. Gaaddisaan uumamaan immoo guyyaa keessa qaama miidhamaa ta'e. Akka maatiin koo natti manitti hangafa koodha waan ta'eef dhalatee waggaa tokko boodadha kan akkas ta'e natti dubbatanii. Sanarraan kan ka'u nyaachuu hin danda'u, dhuguu hin danda'u. Nyaata kan kennuu fi nama biraadha kan shaaworii yookiin qaama isaa dhiquuf nama biraa gargaara. Nyaata yoo nama afaan kaa'e malee nyaatu, bishaan yoo namni itti qabe malee dhugu, sanuma keessaan jabaachaa dhufe waan tokko waan akka daabboo gogaa muuzii faayi miillumaan fayyadama. Bishaan immoo burcuqqoo yookiin jookii gurroo qabuudhaan ofiin fudhatee hin dhugaa jechuudha. Wanta akkasii jookii burcuqqoo qabu kanaan fudhatee dhugaa jechuudha. Kan kanaan alaa inni nama malee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Dhufee gargaaraa barachaa ture. Shiiftii ganama yoo nan baradhate guyyaa sumaa jiniin oola. Yoo barumsi koo sa'aatii deemu yookiin sa'aatii boodadha yoo ta'e ganama nan gargaaraa jechuudha. Abbaaf haati keenya harka qalleeyyiidhas humnaan gargaaru waan hin dandeenyeef bakka iddoo abbaaf haadhaa bu'ee kan gargaaru anadha. Sa'aatii barnootaan naquun alatti yeroo qayyabannaallee hin qabu. Barnoota baay'een jaalladha. Barnoota baay'ees nan hojjedhan ture. Amma sanatti uummanni anaaf isa ol bukkeetti beekan baay'ee deeggarsa nuu godhu. Deeggarsuma sanarraanitti jiraachaa turre jechuudha. Gaaddoodhaan deeggarsi kan ta'eef uummatuma naannoo sanatti argamu magaalaa Mandii keessa ture. Achirraan kan ka'u Asoosaan deddeemaa, Najjoos hin deemaa. Deeggarsuma uummataan jiraatee amma har'aatti ga'e malee qaamni mootummaa amma har'aatti guyyaa tokkoyyuu gargaaree yookiin deeggarsa godheef hin beeku jechuudha. Deeggarsuma uummataa jiraatuudhaan amma 2009tti bira tureen akka carraatee
qabxiin kan mootummaa na hambiseennaani na hambiseennan akkan dhuunfaa galee galmaa'uudhaa fi yaada tokkoon na jajjabeessa. Gaaddisaan barnoota hin arganne yoo ta'e iyyuu nama baratuun jaallata nama akkan baradhee sadarkaa tokko irra ga'uufis baay'ee na jajjabeessaa ture baay'ee mooraalii kotaa ture. Yeroon itti abdii kutadhee taa'utti illee gaaddisaan na jajjabeessa. Ani inni harkaan miila hin qabne iyyuu abdiin ta'a abdii qaba waan ta'eef ati mogolee buunaa abdii dhabnaanis mogoleen dhaba waan ta'eef jabaadhodhe na jajjabeesse. Rift Valley naqamtee irratti waggaa 3 digriidhaan biizines manaajimentiin akkan xumuru baradhu galmee jalqabee uummannis na gargaaranii gaaddoonnis waliin ta'ee na tumsee na gargaaranii akkan baradhee xumuru ta'e 2000. Gaaddisaan akkamitti si gargaara? Gaaddisaan isuma uummanni gargaaruudhaan of bira dabarsee waanuma dandeenye na gargaaraa jechuudha. Uummanni isa beekanii isa bukkeetti na beekaniis deeggarsa tumsa guddaa naa godhanii waggaa 3 akkan baradhee bahuudhaa fi uummanni naannoo keenyaa baay'ee na gargaaranii jechuudha. Waggaa 3 amman baradhee xumurutti. Gaaddisaan nama akkamiiti? Isumaan gaafadhaan. Gaaddisaan nama akkamiiti? Waan inni haasa'u atis naa hiikta. Gaaddisaati nama akkamiiti? Nama akkamii jaalatta? Nama barumsa barachuu jaallatu nan gargaara. Maaliif sababni isaa ani tamaarii hin danda'u. Kanaafiyyuu nama jajjabeessee barsiisuun fedhaa. Barbaada. Birriisuma namni naa kennurraa nama gargaara. Anillee qabatamaatti kanan beeku namuma hormaa kan ta'anii jechuudha. Namoota 2-3 nama harka qalleeyyii ta'aniif daftariif iskiriiptoo bitee nama barsiisaa ture qabaa jechuudha. Inniyyuu. Inniyyuu. Hin qabdaa? Eessa jiraatu? Eessa jiraatu? Magaalaa Mandii sana jiraatu. Mandii? Ganda kam? Mandii ganda kam? Baadiyyaa sarara baadiyyaa irraa dhufanii magaalaa ta'anii jechuudha. Nama 2-3 tokko gargaaraa ture. Gaaddisaanii yeroo hundaa baay'ee gammadaadha. Jecha isaa keessaa kan inni irraanfadhee akka obboleessaatti baay'ee jaalladhee hafe waa 3 qabaachuu kootti guddaan gammadaa jedha. Innis sammuu fayyaa Waaqayyoo naa kennetti. Inni natti himame waa 3 baay'ee jaallatta. Qabaachuu keetti baay'ee gammadda. Maali? Tokkoffaa? Sammuu. Lammaffaan gurra. Gurra. Sadaffaan ija. Ija. Waa 3tti baay'ee gammadda. Sammuu, gurra, ija. Baay'ee jaalatta jara kana. Ajaa'iba dhugaa. Waan tokko si gaafadha. Boontuu akkamitti jaalatte dubartoota kan biraarra? Maal ishee ilaaltee jaalatte? Gaafuma dhufte? Gaafuma argeen. Gaafuma argeen. Gaafuma argeen garaan koo itti nana'e. Achi maal jetteen jalqaba? Maal jetteen? Ishee jaalladheera. Ayyee. Qoodan kallattiidhaan naqee gaafa itti gadi buusu isheen natti gadduu dandeessi waan ta'eef kanaaf jechani nama kan biraa naa gaafadhu naman fuudhee wal barachuun jiraadhu jedhee natti himee ture. Gaafa nakkeedhu tole naan jettee. Guyyaa biraa immoo gaafa deebi'ee gaafadhu anoo nama siif ta'u nama ishii siif jedhu tole siif jedhu barbaadeen dhabee. Kallattiidhaan baasee si gaafachuun sodaadhe malee anoo sumaan hin jaalladhe naan jette. Eessatti argite guyyaa duraa gaafa ishee argitu? Eessatti argitu? Mandii mattin arge. Mandii. Biyya tokkodha sin? Biyyuma tokkodha. Amma charchii faan deemtaati? Faarfannaa jaalattaa? Mee faarfannaa akkamii si affeeru? Faarfannaa bilisee. Bilisee kam? Gatamee achitti nafu.
gatamee kaniin ture. Gatamee achitti nafuumi dudduubatti seenaan koo. Daawwattoonni keenyallee kanneen nu daawwachaa jirtanii gaaddisaan nama sammuun isaa cimaa namni qaama miidhameef kufee sinafu waaqayyo immoo nama gargaaree nama saaftaatu boontuu kenneef jira. Boontuu maal jetta kanarratti miti? Gaaddisaan baay'ee nama gaariidha. Baay'ee jaalladha. Innis baay'ee nama sammuu qabudha. Namni ani gaaddisaa jaallachuu barbaaddan jaalalli dhugaan maal akka ta'e akkasiin hubattan barbaadan jedha. Jaalala dhugaa akkam akka ta'e. Gara fuulduraa akkamitti waliin jiraachuu barbaadda gaaddisaan? Gaaddisaan jechuun gara fuulduraatti jireenya bareedaa jiraachuun barbaada. Isarraa adda bu'uun barbaadu. Isuma wajjin jireenya bareedaa akka jiraannu hawwii gosa guddaadha. Maatiin kee akkamitti fudhateera? Nama akkasii kana yeroo baay'ee qaama miidhamaatti heerumtee maaliif isiin jedhanii namni si morme jira? Kan maatii kollee qaburaadhayyuu. Kan nuti ilaalchi nuti nama baay'ee addadha. Bakka maatiin kun baay'ee natti gaddaniiru. Waan godhamu jiru zimmaree manni isa argachuu dandeenyaadha. Araarfattaniirtanii amma gaaddisaa? Ganaa Kanaaf maatiin illee akka isin araarsuuf asumaan isaanis araara gaafadhaani. Kun jaalaladha. Egaa walii galtanii egaa wal jaalatteeni. Kanaaf si kabajuu qabu jedhee yaada. Kun immoo fakkeenya guddaadha. Waaqi immoo akkasii milkeessu abdii guddaan qaba. Akkasii milkeessu abdii guddaan qaba. Gara sittiin deebi'anii barumsa fixxee sana booda hojii qabatteerta moo maalirra jirta? Barumsa isaan xumuree xumuruun kun amma gara waggaa afuritti deemaa jira. Digirii akkam baradhu barumsa gosa gosaan baradhu gosa tokko duwwaan baratanii naan jedheen gorsa yeroo hundaa. Inni jechaan. Barnoota waan biddeen namaa ta'uun beekanii gosa hundumaa baradhu naan jedha. Barnootas baay'een jaalladha. Digiriidhaan biizines manaajimintiidhaan qabxii bareedaadhaan xumuree 8 xumuree dippiloomaa immoo daatabeezii ICTdhaan xumuree dabalataan addiishinaali kan naa ta'u si diraayivar laayizensii kan konkolaachisuu danda'u baradheera. Sanaan barnoota koo yeroo sana akkan xumuruudhaa fi waan hundumaadhaan na jajjabeesse akkan baradhee xumuru ta'ee barnoota kana hundumaa isaas yeroo man eebba jala ga'ee hundasaa wal duukaa xumuree eebba sanarratti inni Wallagga Lixaa magaalaa Mandii jiraata Naqamteerraan baradha. Eebba kee irratti argamuun qaba gammachuu kee irratti argamuun qaba jedheenaan dhiisee anoo sin dhabsiisu namni jira jedhee nan dhiisee garuu gaafa eebbaa sanaa mudannoo na mudatee takka na mudatee hin beekne na mudatee nama firaan qabachi keessaa dawwalee eebba koo irratti naaf argami jennaan bilbila cufate. Bilbila cufateenaan isaan booda gaafa gaa'onii yookiin kan guyyaa eebbaa sana dhaqu hundumtuu firrisaa obbolaansaa dhufanii eebbisu. Ani garuu qofaa kun dhaabbadhee afeen achuma dhaabbadheen mimmaan dhangalaase. Innaa keessa kootti bakka guyyaa gammachuu kootti gaddatti geddarame jedhee baay'ee sammuun kootti na dhiphatee nan dhiisee manatti deebi'een galee nan ciisee isa nan dhoksee yeroo baay'ee gaafa sammuun koo dhiphatee na dhukkubsatu inni immoo baay'ee humnaan ol dhiphata. Anaaf jechuudha baay'ee na jaallata.
Ani isa dhabee jiraachuu hin danda'u inni sana dhabee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Akka iddoo hundumaatti akka gartuu isaatiitti ni ilaala waan ta'eef baay'ee waan jaallatuuf anis akka gartuu kootitti inni dhukkubsateenaanis baay'ee dhiphadhaa jechuudha. Sanaanii dhoksee biyyan galee maatii dubbiseetti argamee achumatti afeerraa ajaa'ibaa naa godhee obboleessi koo naa godhee achitti sangaatti na gammachiisee wal deebi'ee dhufee asii gara Finfinnee kanaa yeroo jalqabaaf yeroo muraasaan mana namaa taa'ee mana namaa utuun taa'u egaa jireenya jiraadde keessatti jireenya hundumaa nan danda'a kiichinii mana keessaa nan danda'a mana namaa yeroon ture sanatti waan hundumaa mana keessaa kan akka hojjettu shamarranitti kan hojjetu ana ture ji'a muraasachi utuun hojjedhu naa ta'u dideenyaan dhiiseen biyya galee sammuunsaa baay'ee dhukkubsatee biyya kana keessa taa'uun qabdu naan jedhee asii ol gara buraayyuutti na deebisee ji'a ji'aanii agabuullee taa'i naan jedhee biyya kana keessa taa'urraa agabuu keellee taa'ii hojii barbaadadhu naan jedhee ji'a ji'aan birrii 1,000 naa ergaa ture waggaa 2 baay'ee na dandeessa duraarraa kaardii naa guutaa. Anachi keessatti gaaddoon sababa dhiphachuu isaa hin barbaanneef jecha kiraay manaa sanni naaf ergu sana kallattii mana hin dabarsaa nyaata garuu waan hin nyaadhu dhabe daabboo ani mataan koo daabboo gogaa waan hin ittiin bitadhu birrii 5 dhabe guyyaa 5 mana cufadhee magaalaa Buraayyuu keessa taa'eera naannoo Dirree jedhamuun taa'aa ture. Kan hin irraanfanne 2014 jedhumaa keessaa Awaash baankii dorgomee intarviyu gochuudhaaf taaksii birrii 6 Ambassaa baasii ittiin qabachuudhaaf dhabee dirreedhaa ka'een laga masqala addabaaba'iin miilaan dhaqaa gala deemee intarviyu godhee deebi'ee garuu milkaa'uu hin dandeenye sanarratti gara kutadhee bakka abdii koo kutadheen gara Naqamteetti deebi'ee gaaddoon jedheen ani sichi bakka kan koo dideera maal akka ta'e hin beekuun jedhe bakka ati jireenya mataa keetii jiraadhu kan koon cannaqaminiiti kanuma kee jiraadhu sammuma kee firii godhee jiraadhu nan akkamatti na akkas naan jettadhee baay'ee lolee na dheekkamina jajjabeessee Naqamtee utuun taa'aa jiru hojii tuffachuu dhiisee waan akka tikkeetti kana koshkoshee katamaa deemee katamaa keessatti hoteelirra deemee ji'a muraasaaf hojjedheen of hin danda'ee kiraay manaa isa gaafachuu nan dhiisee waan hundumaa nan danda'ee nyaata ofii koo hin hojjetadhee jiraachuutti ka'ee of danda'een yoo xiqqaatee waggaa 4 wal dhameeraa jechuudha. Maaliif gaaddoo baay'ee waan hin jaalladhuuf isaaf ta'ee anatti abaduu jedheen baay'een amaatii guddaa dhama'ee Naqamteetti san deebi'eesi. Garee atis namaa chaaritii kana namoota naquunnamsanii bilbila isaanii iyyaafadhee waamee tasheedhaaf bilbilee haasofsiiseen hamma gaafa dhufee waraabbii godhutti bilbilaan hin quunnamee itti amanee obboleessa koofitti waame malee ijaaniin agarreen ture. Gaaddoo waggaa isan Finfinneedhaatii gara Naqamteetti deebi'es gaaddoo ijaaniin agarree waggaa 3 booda wal agarree haalli jireenyaa garaagara nu kutee jechuudha. Sanaan gara miidiyaatti akka inni dhufu ta'ee jechuudha. Baay'ee gaariidha seenaa ajaa'ibaati kan qabdani baay'ee wal jaalachuun keessan wal jajjabeessuun keessan asis akkas geessuunis immoo akka milkaa'uuf taasisee jira jedhee yaada waan inni jedhe kun sirriidha gaaddoo hin sobne obboleeyyan kan biraa qabdanii jiru warri dhiiraa jiranii dhiira tokkoof shamarran tokko jira. Shamara takkaaf dhiira tokko qabdu. Isinii gadi moo isinii oli? Nu gadi hidhattee xiqqaa. Xixiqqoosu qoxisuuwwan kan keessanii. Qoxisuu keenyadha. Isheen tokko reefu kutaa 9 baratti inni tokko immoo reefu barana kutaa 12 fudhatee akka carraa ta'ee hin deebinee fi barnootuma waan muraasa barachaa jira jechuudha. Maatiin kee haati fi abbaan kee gaafa boontuu fuutu maal jedhan? Baay'ee gammadan. Ayyee. Isaan gara keessa isin waamaniirani amma millaash yookiin malsi isin waamanii? Gara mariirra jiran. Anumatu ho'aan isin fide kaa misirrummaa keessa toon bayinee anas isin jajjarsee isin fide dhiifammaa gammadeeni anis isinii gammadeeni ammoo waan guddaa waan ta'eefi isin baay'ee galateeffannaa garuu asumaan egaati nama barateedha biizines maanejimentiitiif xeertaa. Hojiiwwan garaagaraa warreen bakka banaa qabdan dhaabbileen biyya keessaa biyya alaa nama kana hojjisiisuu hin dandeessu barumsa qabuun madaaltanii carraa akka kennitaniif asumaanan isin gaafadhaa lammeessaa dhaamsa qabdoo jiraate si gaafannee gara dhaabbilee gamana isin fideetti dabarraa jechaadha. Gama kan biraadhaan kan inni uummata koof dhaamu barbaadu. 2010 kaasee gaaddisuu bukkeetti uummata na bukkee dhaabbatanii xalaa bulchiinsa magaalaa Mandiinaa barreessee
dookimentii koondumaa walitti qabsiisanii deeggarsa akkan gaafadhuuf naa godhanii magaalaa Asoosaa Baambasii Najjoo Beegii Gidaamillee deemee yeroo sana haalli sochiillee baay'ee rakkisaadha. Chaalenjii baay'ee dabarseen uummanni akkana gargaaruuf deeggarsa gaafadhee deeggarsa gaafachuu sana keessatti gaa namoonni yaada garaagaraa kaasuu dhuguma barattaa dhuguma mi'aa barnootaa qabdaa naan jedhu suusiitti fixuuf naan jedhu kaan immoo kan na jajjabeessanii bor nama guddaa taatee kan biraa gargaaru dandeessaa kan naan jedhanii na jajjabeessaa turanii uummata yeroo sana na gargaaran illee guddaa galatoomaa ulfaadhaan ittiin jedhaa. Kanuma irratti xumuraa waa'ee gaa'ila gaaddoo irratti immoo ani gaaffii guddaan itti ta'e abjuu natti fakkaate malee dhugaa natti hin fakkaanne dhiyoo nan fuudhuuf hin jedha gaafa naan jedhee nan gammadee iddoon jiruu wallaalee guyyaa qalabatii sanaa mataasaa gaddaa yeroon gadde sanaa garuu gaafa gaa'ila gaaddoo garuu gammachuu keessa darbee imimmaan qabachuu waan hin dandeenyee fi dhaladhee gammadee kan hin beekne guyyaa gaafa siin gammadee gaa'illi gaaddoo baay'ee na gammachiiseera baay'ee natti toleera kanaafiyyuu guddaa baay'ee gammadeera keessi koo gara fuulduraattis gammachuu guddaa akka inni qabaatu nana manaa jechuudha. Anis gaaddoo wajjin qaama tokkodha waan ta'eef akkuma kanaan dura gargaaraa ture jireenya mataa kootii dhiisee gara ammas gara biyyaatti deebi'ee gara naqamteetti deebi'ee akka bukkee dhaabbadhee jireenya mataa isaatii amma nuuf danda'ee boriftaan daa'ima godhatee guddatee amma inni harka qabu buddutti bukkee dhaabbadhee gargaaruudhaaf jireenya koo kanaan dura saarsaa godheera amma saarsaan godha jechuudha. Kanaaf fedhee hojii dhuunfaa hojjetachaa naa danda'amennaan hojii dhuunfaa hojjechaa isa gargaaruu akka danda'uuf ammas kaayyoon keenya sanatti ufaa gaaddoo wajjin immoo marii guddaa tokko mari'annee jirra. Gara fuulduraatti Waaqayyo nu gargaaree of nu dandeessisee jennaan namoota qaama miidhamtoota ta'anii fi namoota harka qalleeyyii of hin dandeenye dhaabbata tokko hundeessinee gara fuulduraatti mul'ata kanaan akka gargaarru gochaa jirra. Mul'ata kana immoo Waaqayyo galmaan nu geessisa jedhamanii gara fuulduraatti amantii qabaa jechuudha. Oromiyaa 11 karaa televezyiinii, karaa yuutuubii fi karaa feesbuukiitiin kanneen daawwachaa jirtanii tibba kana sirna qubeelaa isaaniitti kan gaggeeffatanii Gaaddisaa Biraanuu fi Boontuu Abaateetii egaa kan wajjiniin haasa'aa turre immoo obboleessa isaa Lammeessaa Biraanuuti. Guddaa si galateeffannaa. Atis nama charity organization yookiin dhaabbata gargaarsaa atis nama garanti isaan affeerraa ati ulfaadhu. Ulfaadha. Dargaggoota Tashaala Taammiruu fi akkasumas immoo Lalisaa Abarraa. Tashaalaan egaa hojii gaggeessaadha. Akkasumas immoo Lalisaan itti aanaadha. Dhaabbata atis nama charity yookiin dhaabbata gargaarsaa atis nama hundeessitanii naannoo jiraatanitti uummata gargaaraa jirtanii sana keessaas gaaddisaas argitanii gama miidiyaatti fiddanii nutis akka argannuuf haala nu mijeessitanii jirtanii gaaffii keenya immoo yeroo gabaabaa keessatti haala kanaan asitti istiidiyootti akka argamne haala kanaan gammachuutiin waliin turruu fi muuxannoof mudannoo qabnu walirraa akka barannu waan taasistaniif jalqaba irratti isin galateeffachuun barbaada. Ulfaadha. Baga nagaan dhuftanis. Meegaa Tashaalee dhaabbanni keessan yoom hundaa'ee akkamitti immoo isa argattanii waa'ee dhaabbata keessanii kaasitii waa'ee gaaddos nutti? Dhaabbati keenya wanta xinnoo irraa kan nuun kaanii waggaa 3 fi wayita yeroo ji'a muraasa ta'eera hojii kan arga jalqabne nama 2 taanedha kan jalqabne obboleessa koo Lalisaa wajjin jalqabne amma miseensota baay'eedha kan qabnu ayyama argannee laayisensii argannee hojii kana bifa formaalii ta'een hojjechuu kan jalqabne garuu waggaa 1 fi ji'a 6 ta'eera. Atis nama chaaritiin hojii gurguddaadha Oromiyaa keessatti kan hojjechaa jirru ispeeshaalii magaalaa Naqamtee haa ta'uyyuu malee magaalota Oromiyaa garaagaraa keessa deemnee namoota rakkina addaa qaban akkuma obboleessa keenya Gaaddisaa gargaaraa ture Dambidolloo, Gimbii, Shaambuu akkuma kanallee gaafa rakkinni Boorana turellee amma dandeenyu amma humna keenya deeggarsa barbaachisaa ta'e gochaa turre. Ammas immoo namoota rakkina gurguddaa qaban daandii irra taa'anii namoota kadhatanii namoota nama isaan gargaaruu hin qabne haadholii daandii irra jiran ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne baay'ee gargaaraa jirra. Hojii guddaa hojjechaa jirra jechuudha. Amma miseensota dargaggoota baay'eedha kan tola ooltummaadhaan nu duukaa hojjetan
humna keenyaan illee wanta qabnu mana namaa ijaaruudhaan mana maanguddoota suphuudhaan wantoota garaagaraa hojiilee tola ooltummaa garaagaraa hojjechaa jira jechuudha. Gaariinis nama gabaabaatti kanadha. Gaaddisaa akkamitti argattanii? Gaaddisaa kun amma akka obboleessaa dubbachaa ture. Obboleessa akkas akkasiin qabaa rakkina akkas akkasii qabaa nuun jedhee gaafa inni nutti haasa'u tolee jennee hojiin keenyas kana waan ta'eef special case namoota qaban namoota gargaarsa barbaadan jechuudha. Yeroo baay'ee namoota gargaarsa barbaadan miti kan gargaaramanii namoonni gargaarsa barbaadan kan akkasaadha bakka harka waan hojjechuu hin danda'anii maal jechuu hin danda'anii keessumaa baay'eeyyummoo kan isaa maatiin illee harka qalleeyyiidha. Dhugaa dubbachuuf jalqaba mana dhaqnee gaafa laalloon baay'ee gaddine jechuun aan akkasitti neekne wayii harkisaan hojjetaa wayii dubbata baqa miila isaa keessaa tokko miidhamaadha jennee yaadne gaafa arginu garuu baay'ee nama gaddisiisa. Baay'een gaddanii isa gaafan argu garuu adeemsa keessa gaafan itti qaadhee sabaru gammadaan ta'e jireenya koo keessatti iyyuu baay'ee gammadaan ta'e akkasuma ta'etu jiru nama baay'ee yaadudha nama baay'ee yaada gaarii qabudha yaada bilchaataa nama qabudha nama baay'ee gammachuu qabudha. Yeroo hunda kun baay'een keenya amma rakkinni xiqqoo gaafa nu mudatu gammachuun keenya faalamaadha. Gammaduu hin dandeenyu dhiphannaa maalidha. Inni garuu yeroo hundumaa gaafa arginu gammachuun isaa guutuudha bakka gammadaadha fuula ifaadhaan nu simataa. Naa sooshaal miidiyaatti viidiyoo isaa baasnee daandii irra deemee toonni kadhatuuti. Akkuma kana wiilchariin illee hojjetamee dhaabbatee ICRC viidiyoo isaa sana arguudhaan wiilchariin kun hojjetamee akka kennamuufi godhamee jira. Akkuma kana namoonni biyya alaa biyya keessa jiran deeggarsa godhaniifi jiru deeggarsa muraasa godhameefi manni kireeffamee qodaalee mana keessaa garaagaraa bitameefi akkuma kanallee wanta mana keessaa nyaatan hamma ammaatti deeggarsa akkasitti gochaafii jira jechuudha. Gaafa cidha isaanii akkamitti bareechitanii fi gaafa qubeelaa godhatanii gara lalisaatti hin darba akkam ture sagantaan isaanii sun? Laala mee kana laala. 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 Laali mee kana laali. Laali mee kana laali. Laali mee sirro laali. Laali mee sirro laali. Laali saakoli laali. Laali saakoli laali. Laala mee kana laala. Nililchitan finne dufne nililchitan galatuumaan dhiyeessitan. Finne dufne nililchitan finne dufne nililchitan galatuumaan dhiyeessitan. Isheen bareeddu.
akkuma obboleessi koo tasheedhaaf obboleessi koo lammeessaan dubbate dursa waa'ee sagaayilaa sanatti utuu galiin dura jalqaba tashee wajjin magaalaa keessa turre informationiitu nu ga'ee jechuudha karaa obboleessa isaatii gaaddoonii gaa'ilatti galuu fi akkasii naani tashee wajjin baay'ee dinqisiifannee jechuudha obboleessi koo amboof zariin faasiruu wajjin turre baay'ee beekaan nutti ulfaate dhugaadha jennee fudhachuu nutti ulfaate maaliif jaala bara seenaa gaafa laallu haala irratti hundaa'e baay'een isaanii kan wal jalatti jechuudha. Innaan amma ishee ergutti baay'een beekaa fedhiin koo baay'ee man barbaade akka carraatee gaaf guyyaa akkasii gaafa nuun jedhanii nuyis gammachuudhaan beekaa amma dhumnee ijaan arginutti malee hundi keenya amanuun nutti ulfaate. Akka carraatee gaafa mana gaaddoofaa ol seennu isaa fi isheen uffata aadaa uffatanii wajjin taa'u. Gaafa dhabnu baay'ee gammachuu addaadha jechuudha. Dhugaa gaafa sanarratti oldaan illee waamamee maatiin gibbii sanallee waaqayyo isaanii eebbisu wajjin argamanii mana isaanii keessatti akka isaanii qubeelaa godhatanii akkasumallee karaa amantii isaatiin namoonni tokko dhufanii keessa argamanii dhugaa baay'ee sammuu keenyaan ooltee jechuudha. Obboleessi koo isheen gaaficha dhugaa mana keessa taa'u dadhabee gadi ba'ee maasaa buusee bu'aa gammachuu keessa ba'ee jechuudha. Gammachuu yeroo tokko nama buusaa bitiifi naa yeroo sana fuula sheeraas gaafa laallu isheen gammachuu guutuu qabdi. Gaafa guyyaa sanatti kan baay'ee na dhibee shamarree akkas taatee umriin ishee baay'ee xiqqoo kutaa 8ffaa yeroo barachaa jirti ishee umurii kanaan akkeessiin obboleessa koo gaaddoo gaafa jaallattee wajjin akkeessiin sirna qubeelaa raawwattu baay'ee dhugaa fakkeenyummaa gaarii akka isheen qabdu yeroo sana hubanneera. Dhaabbanni keessan hojii amma jalqabe kana haala kamiin yaadaa jira karoora keessanitti aan maal fakkaatame? Dhaabbanni keenyatti isheen hawaasa godhatee ture jalqabaa mucaa karaa egeree miidiyaatiin nama lama hojjechaa ture obboleessi keenya Baayisaa Gammachuu kan jedhamu maddoo biraa jira hojiidhaa fi gama sadii yeroo sana inni nu bukkee turedha jechuudha hojiidhaaf nu biraa deeme karaa egeree miidiyaa lama taanee yeroo hojjechaa turre akka cirraatee eeyyama baasifannee guruuppiidhaan ijoollee dargaggoota walitti finnee dargaggoota araadaa garaagaraa keessa jiran suusii garaagaraa keessa jiran walitti finnee waamuudhaanii eeyyama bulchiinsa magaalaa baasifannee hojii kanatti galle gaafa hojii kanatti gallu immoo namoonni biyya alaa jiranii nuqunnamanii miseensa keessan taana malee hojiin hojjennu nama rakkataa tokko guruuppiidhaan yeroo yeroodhaan mana namaa deemnee hojjechaa turreerra jechuudha. Haadha hiyyeessaa gargaaraa turre. Isa booda gaafa fuula feesbuuk irratti baay'inaan hojjechaa turre yeroo jechuudha. Fuula feesbuukitti gaafa gadhiisnu namoonni biyya alaa jiranii nu arganii miseensa keenya keessan taana malee isinii wajjin hojjennaa waan dandeenyu ji'aan isinii wajjin sheer goonee isinii wajjin hojjennaa tolii jennee isa booda waasaappii guruuppiidhaan isaaniif guruuppii addaan bannee yeroo yerootti namoonni muraasni tiimii keenya dabalamanii nu wajjin hojjechaa jiru jechuudha. Gara fuulduraatti immoo tiimii keenya akkamittiin deemsa jettuu fi akka tashee wajjin qabannee jirutti akka tiimii keenya wajjinis qabannee jirutti gara fuulduraatti dhaabbata guddaa ta'ee dhaabbata lammiisaa keessaa ba'ee lammiisaa gargaaru akka inni ta'uu fi gara fuulduraatti akkeessin gochuudhaaf karoorfannee jirra. Baay'ee bareedaadha. Yaani dabalataa yoo jiraate immoo tashaalanis itti dabaluuti waa'ee dhaabbata keessanis wal dabalee waa'ee dhaabbata keessanis dabalatee walumaa galatti dhaamsa isin qabdanii maal kan jedhu sanatti darbinee anis waan jedhu qaba. Tolee asumaan galatoomii siin jechuun barbaada baay'ee carraa kana nuu kennuu keefi akkasitti nu simachuu keef waaqayyo si haa eebbisu. Kaayyoon keenya akkuma obboleessi koo Laloon dubbate dhaabbata guddaa ta'uudha dhaabbata lammiisaa keessaa ka'ee lammiisaa gargaaru keessattuu dargaggoota hojii kana irratti hirmaachisuudhaani dargaggoonni gara hojii gaariitti akka isaan dhufan gochuudha kaayyoon keenya inni guddaani amma ammaattis wanti nuun gochaa jirru kanadha tokko ilaalcha dargaggootaa jijjiiruudha dargaggoonni hojii gaarii akka hojjetan hawaasa isaanii humna qabaniin nun humna keenyaanii qabeenya waan qabaanneef otoo hin taane hojii kana amma ammaatti hojjenne dhugaa dubbachuuf hojiin amma nun amma ammaatti hojjenne hojii baay'ee guddaadha. Keessattuu godina Horroo Guduruu balaa achitti taasifame ta'ee ilaalchisuudhaani hojii guddaa hojjenne marsaa 3-4 akkas deebine buqqaanii gaafa isaan jiran dhaqnee ilaaluudhaan nyaata uffata garaagaraa kennuudhaan akkuma kana bara barnootaa bara 2016 illee barattoota 1000 dhaabbata Itiyoo Telekoomii wajjin ta'uudhaani daftara akka isaan argatan akkuma kana yuunifoormii bituudhaan ijoollee abbaa fi haadha isaaniirraa miidhaman jechuudha godina Horroo Guduruurraa mana barumsaatti erginee jira jechuudha. Ammas ammaarraatti hojii guddaa hojjechaa jirra. Gara fuula duraatti immoo hojii bal'aa kana caalu hojjechuu barbaanna. Dhaabbileen garaagaraas akka isaan nu duukaa hojjetan asumaan waamicha dhiyeessinaa fi kana jechuun barbaada. Jalisaatis wanti dabaltoo jiraata. Dabalataan kan dubbachuu barbaadu waa'ee kan gaaddoodhaaf boonii irratti namoonni iddoo garaagaraa ta'anii viidiyoo kana ilaalaa jiranii
obboloota keenya bukkee akka isaan dhaabbatan jechuun obboloonni keenya amma taayimis yeroo isaan irra jiranii mana kiraayii waan akkasii keessa jiru waan nyaatan illee hammaaf of harkaa qabu jechuudha. Garuu gara fuulduraatti namoonni sappoortii gargaaruu barbaadan akka obboleessa koo gaaddoo bira dhaabbatan isin jechuun barbaada. Egaa nutis guddaa isin galateeffannaa yaada jajjabaataa yaada dargaggeessi yeroo kana suusii garaagaraa keessa jira isin immoo uummata keessan saba keessan rakkoo keessa jiru gargaaraa jirtu haalli nageenyaa naannoo gara lixaa jiru ulfaataadha beekamaadha uummanni naannoo sana jiru immoo baay'ee buqqaa'ee rakkatee daa'imman dubartoonni baay'ee rakkoo keessa akka jiran beekamaadha haala sana keessa taa'atanii uummata keessan waan dandeessaniin hojii namummaa hojjechaa jirtaniin atis nama dhaabbata kana hundeessanii haalli isin hojjechaa jirtan kan jajjabaatuudha namoonni yaada keessan kana deeggaruu barbaadanis isin qunnamuu danda'u karaa keenyaanis ani hararraa kaasee miseensa keessanii ji'a ji'aan waan narraa barbaachisu nan gumaacha ammoo anatu si rakkisee isin fidee baasii keessanis maal keessanis dandeenye akka dhaabbata keenyaatti jechaadha. Dhaabbata keessaniif qarshii 30 dabarseera argitaniirtanii isaaf immoo 50 dabarsee jira gaaddoo waan baroo maal jedhama baranee jechuun isa reefu mana baataniidha akkasumas boonii fi booniigaa ittiin xiqqoo waan mata akka takkasanii taati qarshii 50 isinii dabarsee jira guddaan isin galateeffadha baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa yeroo biraas immoo deebinee wal arguu dandeenya. Isinis akka jabaattanii bakka guddaa geessan abdii guddaa qabna. Kana malees immoo dhaabbanni keessan dhaabbata qaama miidhamtoota daa'imman dubartoota gargaaraa jirudha jedhee yaada. Kiraanchii 6 namoonni biyya alaatii nama rakkataniif kenne jedhanii natti kennan kiraanchii 6 wajjin namoota rakkatan isinis akka kennitaniif kiraanchii 6 isinii ammuma isinii kenna. Kana immoo waayilli kiyya Amarkaboo Adam garana nuu fida. Isa kenninee gara boonii fi gaaddootti darbeen xumuraa jechaadha. Namoonni kana dhabanii rakkatan baay'een jiraachuu danda'u. Deeggarsa kan barbaadan qaamni isaanii kan hir'ate jiraachuu danda'u. Ammoo nama biyya alaa jiru tokkotti karaa kiyyaan gaafan ijoollee ambootti miidhaman asitti dhiyeessu nama rakkateeffachumaan kenni jedhee kiraanchii kana ergee walakkaasaa namaaf kenneera. Ammas muraasni isaan jira akkasuma laallee kenninaafi nama tokko rakkina oolchine waan guddaadha. Kanaaf guddaa galatoomaan jira gara booniitti darbeen dhaamsi qabdu soo jiraate haala walii galaa akka kaasan gaaddisaanis waan jedhoo jiraate jechumaan booniin nu kaasti kanumaan xumuraa jechaadha. Dhaamsan qabu. Durumaa kaasanii namoonni karaa gaaddisaa gargaaraa turanii akka nu galateeffamanii jedha. Garuu yeroonni kana yeroo obboleessa mana barumsaa deemee ture itti nama gargaaraa turetu jira jedhanii inni immoo Ambisaa Qajeelaa jedhama. Isa galateeffachuun barbaada jedhee natti mee isaanis mee gaaddisaan jechaadha. Ayyee galasii galateeffannee irraa obboodha moo dargaggeessa? Obboodha. Obboodha. Obbo Ambisaa Qajeelaa guddaa galateeffannaani. Kan biraa dhaamsi qabu soo inni jiraate asumaan sitti himuutu nutti himta atis dhaamsa kee yoo qabaatte nutti himta. Nama hundumaa. Birriidhaanis humnaanis. Namoonni bira dhaabbatan anu dhaga'uu jalqabeera. Ayyee. Fayyaa ta'a. Fayyaa ta'anii galatoomaa. Ayyee. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa 11 karaa televezyiinii, karaa yuutuubii fi karaa feesbuukiitiin qophii keenya har'aa addaa kana warreen daawwachaa turtan guddaa isin galateeffannaa. Namoonni immoo namoota akkasii bira dhaabachuu barbaanna jettanii yoo jiraattan keessan nu qunnamuu dandeessu. Akkasumas immoo gaaddisaas, booniis, lalisaas, tashaalas argachuu dandeessu. Karaa sooshaal miidiyaa garaagaraatiin jara kana qunnamuu dandeessu. Anillee fuula peejii dhaabbata keessanii atis namaanii irraa hin argadhe. Isaan argadheen haala sanaan isaan qunnamee guyyaa 2-3 keessatti haala kanaan imala kanarraa
dhufanii as istiidiyootti argamanii guddaa kabaja guddaa maqaa daawwattootaa fi dinqisiifattoota jaallattoota keenyaatti isin galateeffachuun barbaada. Gaaddisaan immoo waggaarraa boonii wajjiniin daa'ima argatanii akka waliin deebine istiidiyoo kanatti yookiin maan achi dhufee isin argu abdii guddaan qaba. Waaqayyo isin haa milkeessu ulfaadhaa horaa bulaan jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kanneen nu hordofaa jirtan hunda keessanuu kanneen biyya alaa biyya keessaa jirtan guddaa isin galateeffanna. Hospitaalli waliigalaa fi kolleejii meedikaalaa Nageellee Arsii immoo qophii kana ispoonsara gochuutiin nu wajjiniin jira guddaa galateeffanna. Akkam jirtu hospitaalli waliigalaa fi kolleejiin meedikaalaa Nageellee Arsii dhaabbanni keenya Dr. Guddataa Hinikkaa dabalatee ogeessota muuxannoo gurguddaa qabaniin muddee bultii 10 irraa jalqabee tajaajila yaalaa gurguddaa kennuuf galmee geggeessaa jira. Haaluma kanaan namoonni cirracha hadhooftuu dabalatee xannachoota adda addaa garaa keessa jiran meeshaa ammayyaa laaparoskooppiidhaan baasisuu barbaadan namoonni rakkoo quufa mormaa fi kaansarii quufa mormaa akkasumas xannachoota mormaa baqaqsanii yaaluu garaa keessaa qoma keessaa akkasumas baqaqsanii yaaluu lafee gosa kamuu argachuu kan barbaadan hospitaalli waliigalaa fi kolleejiin meedikaalaa Nageellee Arsii galmee geggeessaa waan jiruuf dhuftanii galmaa'uudhaan dabaree qabattanii tajaajila kanarraa fayyadamaa akka taatan isin beeksisna. Dabalataanis namoonni tajaajila yaala lafee luqqeettuu barbaadan tajaajilli yaala lafee luqqeettuu kun marsaa kanallee kan kennamu waan ta'eef fageenya kamirrayyuu kan jirtan dhuftanii galmooftanii tajaajila akka argattan tajaajila yaala dhibee keessoo fi daa'immanii akkasumas kan haawwataallee dhuftanii akka tajaajilamtanii fi ogeessota idil addunyaa kanarraa fayyadamaa akka taatan waamicha dhiyeessina. Odeeffannoo dabalataatiif akka bilbiltanii gaafattan isiniin jenna. Fayyaa ta'a. Hamma torbanitti immoo torban gaarii isiniif jechuuf jenna. Egaa sa'aatiin qabnus murtaa'aadha. Torban keessumaa keenya walaa barruu kan biraatii walitti deebina hanga torbanitti torban gaarii torban milkii akkasii ta'uu gurri keenya aagaa akka dhaga'u ijji keenya waan gaarii akka arguu fi biyya keenyas biyya nagaa akka nu ta'u abdannaa hawwina. Ani Masarat Dhaabaan ture ogeeyyota kaameraa akkasumas waayillan keenya Markabuu Adam akkasumas Barifaa Baadirii fi Lataa Tasfaayee wajjiniin ta'uutiin si wajjiniin turreetti jira. Torban walitti deebina ammasittuu nagaatti.